أكنا ما جت شنطة ساسي خبلا نانجن كنا أقول أنت يا ويكي Ibsaa nama raacheen أمر قوانتنا في تو بتشون أني في وين فدا هيسانين فدا قبرنا فكيسو فدا سيكلته asin ilmoo islaamaa takka taate jechi kun si keessaa ba'uu keetiif iyyuu qaanfachuu qabdati salphatti baatin jirtu. Kille sajalala ka tayba dadimu nadagai mewanina sinaramu yarirena yamteme nanufa wayu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم جتنا قاعد سني فيا فيديو براسين دي فيديو جانا بسورة نيجي هلا نيا فرادو سبسكرايب كرون دكتور نينجا يوتني فيلوجي نور أبدي جاي تي أسيوان كندا نو تيمو جلتا أرى مال كبتة رفته فيديو تي أرى مالي وان هارو أتفيد مالي تاني نجا بتشوف جايز نقوله ما ننجر كاران تنا مال فيديو وانا هارو ما قابلوا ما كان ينقد دانو فيديو ما وكاكلنا بامو ومبرانو تيمو ديم تا وكافر كليفتي كبادة إيش ماشين سنة أوف وديم تا مالي يترين جايز أرى فيديو أدادين كبادة سيدفه ergamni obsi wajjin biraa deeme egaa dabaanii as ga'e biraa isii biraa dhufee baatii lamaarra goone guyyaan kun 29 gana isaa amma guyyaa 29 so har'aan tana baatii lamaffaadha wallahi alhamdulillah egaa fayyaa ni qabna waan rabbiin viidiyoo hundaa ni baanna wanni goonu hin jirtu waan hundaa inshaallah suuta rabbii waa hunda akka fedhattu akka ifii tolchettu godhutti tolcha har'aan tana mareefuun tana obsee dubbisu ture saayibesiidha. Hiriyaa ishiidhaattu biraa deemu jira ajittitu biraa deemu jira ishiin biraa karaa Ameerikaa galuutti biraa maatii lama ishee wajjin turanii nagaa waliin akkas bakka akkas wajjin turanii isaan taayimii qaban waliin deemu turanii waan bakka adda adda deemanii shaafataa jechuu jiranii fi naaf hin mijjannee ishiillee biraan godhuun jechuun anis geessaniin biraa deeme itti dhaga'ama namni rifachiisu jechuu bakka akkas godhuun nan mijjoonne hin jaalanne ture har'a immoo ni gahaa. Isinillee saayibisii eegitee mana galtee jirti ammaan tana bilbilee fi isiitu airpoortii irratti dawwalu jira qoo isiif hin dawwalaan jettee cufatte amma osoo isin naan dawwal irra deebisee piraank godhuu fedhaa piraankiin an godhuu deemu waan leesbiyaaniitu wal qabateeti LGB warra LGB kana wal qabatee kanarratti piraank godhuu deema yaada kana mana arkeetti nama piraank nama godhu garuu nama godhuu yaada mucaa takka argeetiin ture inni yaanni isaa akkana nu godhii maallaqa sii hafalaa namaan jaabataan ammoo mataa xiyyeerrattiin akkanaan ta'uu deema akkam jettaa LGB isaanii kaampaan isaanii seeneen dalagaa giseen dhabu dalagaa isaan bira argadhe dalagaan duraan irra jiru dhiisee waan hin jiruu fi dalagaa dhufanii fiin bakka waan hin godhuun qabu dalagaan hin jirtu biyya namaa akkasii cinqamuu irraa atilleen akka daftee dhuftuuf akka waan hunda goonuu fi waan tana filadhee dalagaa isaanii tana seeneen dalagennaan jarri dalagaa dhufteen seenanii akkuma dhalaa ta'ee jechuu gubbaa taa'ee dhala fakkaadhu akka warraa sanitti taa'eeti jechuudha laayivii taa'ee asee isin waan warra populaaraa yoo ta'utti himeetiin jira akkana akkana hinnaani warra nuti akkana yuutuub qabnaa tiiktookii qabnaa manaa jee itti himnaani egaa akkas taate akkas fakkaadhu taa'ee yaate jira laayivii walii sa'aatti 50 sii kafalanaan jaanii saniifuu sa'a 8 dhiyeessaaf dee maallaqa guddaa waan ta'uufi dalagaa tana filadheetiin jira tanan seenuu deema akkam jettaan jaanii waan isin jettu waliin laallaa atilleen yoo wanni jettee ati akka dhiiraa taatee fakkaachuu qabda ani akka dhalaa fakkaachuu qabaa saniifuu maaliin ogas inni deema taa guyyaa sa'aan naa kafalan malee piroomoshina waan nuti goonu tanarraa yuutuubii fi tiiktook irratti illee waan gadhiifnuuf nuuf kafalama akkam jettaa jeenitiin gaafadhaa isii waan jettu waliin laallaan wajjin turan isin jaa ni bilbilaaf ga'a bilbillee achee goonaa danda'ame iskiriin rikoodallee goona waan isin jettu wajjin. Halo? No? Assalamualaikum. Habib lagi. Fayu mami. Sagaleen teka malee gabbuuti maali? Sagaleen teka malee gabbuuti waa dalagu jirta harkaan? Ya? Sagaleen teka malee gabbuutuudha maali waa dalagu jirta isin jee? Maaltiin biya shok jettaa mee sagalee ol fuudhe kaa sagalee teka dhagahamutti waa takka dhagahamutti jiru beeku. Uno amma sirrii jirta laal. Bari reefuun tanarree kaate ammaan tan ol seente wanni isin jiru jeetiin sirraa cufadha jettu bisu jirta jeetiiti
Waliin si marii adda jeetiin gaa soorii arrate yoo alama illeen guyyaa kanaas biraa deeme ajitti illee arras biraa deemte si dhagamuu danda'a garuu immoo waan dalagaa saniin si wajjin marii adda jeetiin si bilbila beekte dalagaa gaarran jiru ni beekta dalagaa irra jiru ni beekta gaati dalagaa saniin waan dalagaa saniin sitti hima jeetiin haalli dalagaa sun dirqama si hayyamsiisuun qabu waan san godhuufi. Kaani maal godhateef? Waan biraati miti bakka dalagaa dhaqeetiin. Ati dalaguma tammaa itti hiraartame rabsuudha dheete wanni si jarjarsu hin jirtu suuta dalgatta. Sanii miti bar dalagaa online irratti apply godheetiin giseen godhu an bakka san dhaqu. Dalagaan ta warra LGB kana warra gartee dhiiraaf dhalaaf dhalaadhaa ta dhiiraaf dheeraa tanaa. Jechuun Kaampaanii isaaniiti. kaampaanii maali? Dhalaa dhiiraaf dhiiraa kana gartee warra waan kana organization godhu warra waan kana gartee keessa warra dhalaaf dhiiraa kana rakaa. Meerra deebi gurra kiyyaatti hin dhageenye moo dhiiraaf dhiiraa dhalaaf dhalaa jettee moo dhiiraaf dubra jettee? Ati amma laalteen gartuu waan ammaan tana biyya keessa deemu jiru Itoophiyaa keessa illee jira kan dhiirtee akka dhalaa fakkaattee laayivii faa seentu kan ammaan tana geegaa akka geeyii fi warra leesbaanii kana. Beekee subhaanallah ayaa. Sanii dalagaa giseen dhaqu sannat taate san booda jaraan gisee amma dalagaa eegalu jenga sa'aatti qarshii 50 jennaan jaaladheetiin jechuun maallaqa bareedaadha. Ati akka fedhallee taate dalagaan inni dalagaa jeetiin giseen ammaan isaanii hojii walii galee akkanatti itti himee akkana YouTube qabnaa TikTok qabna jehuuni. Okay, jarri akkas bakka surprise ta'anii YouTube narraa fuudhanii ilaalanii 100,000 waa qabaa TikTokiin 100,000 waa qabaa akka malee jaalatanii saniifuu ati akkana populaara eega taateefuu asi qofaa miti jaatiin ta'e Afrikaa jirtullee dalagaan hin daleessifnaa haala kamiin dalagaan isin daleessifnaa jedhanii natti hima waa hundaa waraqaa isin akkannanii yoo isin kaayyamtan taate. Waan asoo jirtu baruu jirtaa garuu atiin kunin. Narraa dhageeffatu habeef dura. Yoo keessan ayyamtaa ta'e foormii tana guutii isiillee akka guutii online ansee guutuu godhin naan jaanii beekte. So ammaan tana wanni isin jechuu fadhu waan biraatii miti wanni nuti goonu atilleen jechuun ni jira miti dhiira akka nama dhiiraa fakkaata anis akka nama dhalaafaa fakkaadheetiin. Hanqinni dagettee saatachi kennaan. Bara ammoo waan islaamummaa haasawutti hin jiru dalagaan sitti jira beeku. Duba dalagaan isaati islaamummaan ni jirti ka. Namni bisa haa islaamummaa jira oromummaa jira safuu jira ati waan itti guddatte ni dagate. Asitti bara wanni immoo safuu fi. Mooni moorii kan kisheen gootichi keessa jennaan. Bara ammaa ati waan isin jessiin galana fakkaata waan dalagaa haas. Inni akka fidaa ta'uti yoo biyyatti sun ta'e isaanii taate biraa gal teerii kan ta'e hin qabduuti. Boo sirriin aartee jirta. Deemuu ayyittii si dhaagame maal beeku? No, namni akkamitti hoteela ga'ee moo maanii ga'ee keessan sa'aat akka keessatti doolaara 50 sii kaffalaa jedhanii jaartii keetillee dalagaa. Amma bar dalagaa hundufini naan jedhan. Dhaggeeffadhu. Hojimaan qilee seenaatti si ofeete malee ani waan akkasii sana keessa seenu hin dhageessifame. Obsa laal beeku. Ani islaama amantaan kee waan sana naaf hin ayyamu oromummaan kee sabni an keessa guddadhes waan sana hin ayyamu. Ofiifiyyuu kaachi Itoophiyaa seeneefiyyuu namni akkanatti TikTok irra wanni jechuu jiran ati deemmoo achi teessee waan isaaniitiin dalagaa akkana akkasii TikTokiin beekanii maal beekan maal haasa'u jiru. Yaa fixattee? Maaliin fixaddaa? Dhageegaa nama anaa waasitti himu jirana fakkaata waan an bara. Mana maraachuu fee taate? Beeb dhageeffadhu waan an siin jechuu jiru. Maaliif hin feene? Hin fedhu haa bakka. Okay. Rabshaa mana wajjin wachuun tanaa itti na wajjin rabshaa godhuu feeta maali? Waldhabni barbaadde waldhabni barbaadde. Wallahi billa yoo ibsaatiin dalagaa sana seenti taate obsee dhibbatti irraanfatteeti. Dura sittiin maal eeggafadhu mana teessee sii hafallaa laayivii seenteetuma akka dubaraatitti wiigii kaattee baga akkana ejjettee laayivii gubbaa naan jedhan. Allah. Yaa Rabbi yaa Allah atiin akka afaan isaa hin laalin. Inni dogongoraan faa jedha yaa Rabbi kiyya afaan isaa kana laalteetuma waa takka irra hin buusin ibsaasii wayyaa dabaddu. Wallahi billaati wanni afaan ofii farrisanii dhugaa namatti ati si himee ani ati gaafas narra maal qabdaree dhiiraa akka hanqeetii barbaadettaami.
subhanallah ibarre yaabo wanta na jaaladhee mime dalagaadha jechumaa fi an duraa tanuma si mareechuu fadhe gaa'e. Jaaladheeti miti jechuun jechuun jaalatteeti kan itti seenu jiru. Moo waasi tuksisanii? Dhagaye. Waasi tuksisanii? Si ati fayyaan qabdu aboo beeku. Si maan rabbi si godhe mee Namni qo'e. wajjin deemu jirti ijoolluma nasiif beeku miti. Qo'amee fuula keessaan si laala bo'aatti akkuma jijjiirta. Viidiyoon godhaaf. Akka maalitiin jira? Asni maraatte? Mee qo'e viidiyoon godha boo akkuma jirtaa beeku. Si maal taate bo'aatti? Hayi Noo anaa miti kalaalamuu qabdu ati. maallaqatti namni akka garaa jabaata maan rabbi si godhe beeku. Mee viidiyoo bani mee. Hayi maal taate ji? Asni maraatte? Sammuun xashisi jettee jirti? Lakkii laal akkana agartee miti akkanuma jettee shantamni isaa si hafalmanaan jenna akkanatti akkana godhattee jaa wiiki. Ibsaa nammaraachee. Amma dhugaan tana ifii ta'u jechuun ani ifii wayiin fadha keessaan hin fadhu gubbarraan fakkeessu fadha si galtee. Asin ilmoo islaama takka taate jechi gosa keessaa ba'uu keetiif iyyuu qaanfachuu qabdati salphatte baratiin jirtu. Maaltu naasii hojii naasoo jiraame wayi nama biratti himee beeku naasii wal malatu jiraame amma naafsii haa godhu atillee nusteetuma ni jiraame ti namni. Nadhiisiiti ofii keetitti sammuu keetitti. Amma rakkaniin kana godhu jiruuf akka atillee daftee nama dhuftuuf akka jireenya kun dafee karaa qabatuuf hin dalagaa hanumaan kana sitti himu jira malee mana taayetiin dalagaa. Ati dhalaa fakkaattee kana fudhattu ani amataa gadaallee hin dhufin hin fedhu dhufuyyuu. Infedhaa nafidii nageessi jedheeti lubburra si dhaabbadde. Waan irra dhaabbachuuti miti. Waan irra dhaabbachuuti miti. Yaadaan si kan amalaal sa'aatti. Sa'a shantama jechuun laayivii teenyee sangubbaan laayivii teenyeeti giiftiin nuu kan namtii maaltu jira. Waa meeqa bakka dalagaan tun silaa akka malee waan bareedduudha. Yaada kanaan si gaffidee yoo ta'e ayyamte jeeti. Atummaan ayyamnaan san onlaayina dalaginaa warra illee hin laalu. Amma faamiliin teenya sin daawwattu. Namni as jiru taatu qubaa'uun qabani waan kanaati sanii fi duraan waan salphaadha jechuun yaada jeetiin si gaffidee waan taate hayyamtaate akkas goona jeeti egaa ati hin hayyamin wanni goonu hin jirtu. Eegme ayyoonis eeyyame ati waan kana ni eeyyamta hayaa jettee ni fudhatta. Laali ani ammoo wanni alaalu jiru kaashi malee ammoo waan ati haasofittan haami safuu jinni jaan kaa'u sun taane kaashi. Agartee? Wanti namni maallaqni zamana kana nama maraachuu deema yaa zamana akkamii keessa seenne yaa rabbi siyaati nu laaffis. Amma barbeeb nama ollaan rabbashin beeb waan waliin haasoo jiru hin ta'u yennaan hin ta'u hin barbaaddu akkas akka amma dutteen irraa. Hin ta'u sokontii takkaaf irra deebiteetu sammuu kan keessatti yoo yaaddi taate sansi beeka. Okay, taate ayyee bas galatoomee anumaa miti ani eegan si biraa ta'e baatii lama geenye dhagaameetumaan godhee bakka ammaa rakkina hin qabdu. Amma godheechuu jiru. Hin godhuuf yaade tanaan si marechuu godheeti akkasitti pirankii dalaal haayiin pirankii haayiin. Jeta egaa baatii lama geenye barbee beekan si biraa ta'e warraa miti baatii lama guyyaarraan tanaa kan. Egaa haa jeenga hini bes amma kun amma gaatu nama maal jaamti mi rabbi jaati nama eegaan akkas jeeni akka ijoollee godhachuun maalii barbaachisa. Guys agartan sila maallaqa bareedaa ture yaadaan. Astaghfirullahul azim. Rabbi wallahi waan akkanallee nutti hin fidinii dhaloota keessallee ganallee fuuldurallee rabbiin wanni kunii barumsa qabdi wanni kunii ilmi namaa tokko jireenya isaa keessatti gaafa dhufu wanni akkana fakkattuudha amma biyya keessa guuttee jirti namni boo'u jira yaani rabbi nurraa qabu waan akkanaati rabbi nurraa hambisu ilmi namaa wallahi maallaquma jecha waan kana keessatti jechuun jireenya ofaa jiraachuu jechuun waan kana godha malee waa takka faayidaan qabu namni maal isaa jijjiiree waa hedduu jira. Dawwalleef foolee mi foolee. Baby yo. Babe. Mata dawwaltama. Kamera agartee miqaanyeedha ijoolleen akka dursan nu seetii nama gurguddaan nu seetu warri akka egaa
daawwattoonni gartee warra nu hordofanii akka nama dursa ijoolleen hin guddannee nuun jedhani akkanatti hin qabee dhumate. Guddanne. Kaameraa duraa jira ijoolleen akkuma dursa isaan guddannee nuun jettiiti maali namni akkas nuun jaati bakka eega akkas ta'e dhumate maali eega piraangii ta'e waan akka dhaqabu. Namni akkamiin guyyaa har'aatiin hangarra eessa turte? Wala ayitti hojii jirtaa biizii sin godhu jeeto jechuun bakka sanumaafin si dhiise malee firii haa taatu jeeto malee ammaan tana silaa duraan duruu ture kan yaada kana haasa waan kanaa gaafa isin kaatu mucaan tokko hin jiru gaafa piraankii godhu tokko onlaayinii irraa artistoota. Maaliifin ta'e? Maallaqaan isin kafallaa manaami waan kana profaayila godhudha kajoo tokko hin jiru alaabaa sana profaayila godhatan barbaada kajoo san laaleetiin obsidan akkas godhe hojii. Anammoo ifumaaf seenuuf hin deemaan jaane maal jettiin ilaalaa jeetiin bara akkasitti shaafaasi godhe viidiyoo daawwattatu maaliin godha gadiin dhiise maal godha gad dhiiseetiin daawwatta hammeen ati jibbinsaati maallaqa qabdu kanaa dhagaani. Saniiti. Maallaqni karaa akkasiitiin afeetuma iyyoo madde ta'uu naa wayya subhaanallah. Sirruma ilmi namaa hundinuu waan rabbi jibbuu dalagee waa harkachuurra. Yoo dhiise gaariidha sun yaada bareeda waan nuti deeggarru si qofaa miti. Dhufnaan illee nama gootana fakkaata iyyuu haala tammaasutti kana. Wayii maraadde alhamdulillah nuti ani waan akkasii jibbu wallahi dhiyoo tana na baqa waan akkasii ani jaan hin garre bilbilaniitti saayimna bilbilanatti himeetii barma kana keessa kan wal dhungootu jirti dhiirtee balama naani wallahi haqqi isaan na qabe hin fedhu waan akka isan addunyaa tana gubbaa antaralallee hin beeku dhalallee dantaasiitiin jeeraal. Dhiira akkasii fa'aa wallahi dhoqnu godha hin fedhani nin jibba addunyaa irraa waan hin jibbu waan akka isanin ish sanuu namni wal fakkaatu lama moo. Akkamiin haasa'uu dandeessere akkamiin fakkeessite akkasitti. Maaliif gaa haala saniini ati goone tun safuudha amma fedhan yuutuub gubbaa viidiyoo sana fa'aa buusu danda'anii jirri jajjabaa beeka paawara qabani. Saniiti assalaamu alaikum jee viidiyoon hin cufaa. Onneen ta'ee dhibbadhattee bariyaa aboo akkanumatti booyeetiin mataan shirra jedhee jira yaaba. Aizoo ishati 29 nama boochee rabbi kana gammachuu siyaa godhu 29 Walaa guyyaa 29 kana jibbuuf hin deema. Abshir si jaalachisa. Jibbeeyyuu maali jibbuuf deema? Si jaalachisa abshir. Dafigaa harkanya silkiin qabee dhaabbatu jira. Sanuu ayyaa baatii lammaffaa guyyaa irraa mee namni guyyaa irraa kan sapiraayisii nama godha jennaan ati immoo piraankiidhaan mataa shirna goota. Sorry amma gaafa goon jira sapiraayisii godhuu hin danda'u saniifiin firraa uumaan godhuu danda'u si godhe. Taatee ayyee kaasiif milkooftee garuu akkana hin godhin. Rabbiin irraa si gaafata. Abshir baby sorry. Uummanni nu sirriisu laalama koomitu jara dhukkee sirraa kaafaa ture. Abshir hin dubbatan isaan assalaamu alaikum akkam jettan nagaan turaa jee. Hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa nagaa fayyaa qabtanii. Har'aa eegaa ibsuun deemaa. Batilam geenye. Ta'a dubbachuu danda'ayyee. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah wala garra. Okay bye good night halkan gaarii. Isa deemtaa beektaa viidiyoon cufaa. So guys viidiyoon guyyaa har'aan tanaa kana fakkaataa nagaan turaa isin jaalladhaa isin kabajnaa.